Guyyaa kaleessaa waamicha mootummaa simatee Finfinnee kagalee ajajaan duraanii waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa Gollicha Dheengee waggoota 3 darbaniif hidhaa dhaabbii keessa akka ture BBC'tti hime. Wallabdee ajajoota olaanoo waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waliin qabaachaa tureen haga yaaliin ajjeechaa irratti raawwatamuu irra gahee akka ture dubbata. Finfinnee galuu guyyoota muraasa dura ture waa'illi koo Zalaalam Taaddasa bilbilaan ka dubbise. Waraan kibbaa hoogganaa kan ture ammaan barri isaatti tureera fagoodha. Egaa inni barxiyoo kun Gollichatti hoogganaa haa jedhamee karaa miidiyaa irra akka meeshaa propagaandaa ololatti dhimma haa ba'amu malee Gollichi waggaa 3 har'aa jechuun 2017 irraa kaasee zoonii kibbaa walumaa galatti zoonii kibbaa keessatti wanti hojjetamu wanti raawwatamu hojiin rogu hundaa kan Dila waliigala karaa jaal Gollichaatiin quba qabaatame osoo hin oofamne miidiyaa ofirratti jaal Gollichi hoogganaa ta'e jedhanii suuraa xiyyaata barreeffama gargaraa walitti maxxansanii editing systemii miidiyaa addunyaatiif waan adda addaa irratti ana fidanii malee dugdi kiyyu duubatti da'oo godhatanii waan adda addaa raawwatanii waan ta'eef inni kunini eenyummaa koofis malu anaafis malu kan jedhu ture isuma kan waliin ammoo dhiibbaaleen adda addaa yeroo adda addaa zoonuu kibbaa keessatti hangi even sadarkaa ajjeechaa yaalii ajjeechaa narragaa'ee ture waldhabbiin guddaan gidduutti taa'ee adeemsi heeraa hin jiru pirinsipilii irratti waldhabne heeri irratti waldhabne naamus irratti waldhabne akkanatti socho'uu hin qabnu dhatti kun hin baasu qabsoof yoo ta'e daandii qabsoo isuudhaaf qajeelaa irratti waliin masakamuu qabna akkaataa pirinsipilii fi caasaa hooggansaa inni amma jirtullee sirrii miti waa hedduutu fooyya'uu qaba. Kariif yoo kan hooggannaan jettan taate sirnatti fideebisuudha reessu ubaaromsu sirnatti fideebisuudha jedhu gaafii keessa kanan qabaachaa ture waggaa 3 kana waldhabbiin kun baay'atee sadarkaa doorsisaa fi wantoonni adda addaa sadarkaa miidhuu fi even isolation keessa nagalchanii akka aadaa warri habashaa qumsir jedhe sana mooraa qabsoo keessatti hidhaan dhaabbii narra ga'ee ture sadarkaa lubbuu kiyyaa sodaatee gara eenyu meeqa siroorrisu kaasu sodaachisu eenyu inni na sodaachise qaamota istaafa zoonii kibbaa qondaalota ol'aanoo zoonii kasi waliin hoogganaa turan kasi waliin qabsaa turan jechuudha. Isaanuma. Gollichi waraana kan akka hoogganuuf gaafatamee ofumaan didee kan jedhuun dhagaye waan kun dhugaadha. Ofumaan diddee inni jedhu waa tokko jibbituun si jaalattus dhiibballee si jibbisiisuu danda'a. Dabni namni si godhullee si jibbisiisuu danda'a. Diddee jirtaa gaafatamtee jirta. Yoo adeemsi heeraa hin jirre yoo adeemsi seeraa hin jirre yoo ilaameen hin jirre yoo murni tokko callaan yaadaa fedhuu fi impoozina mirraattu godhee blind hold nam godhee gar fedhetti nama deemkay ka garri nam deeman sun ammoo fuulduraaf darni fagoo nam hin geessu yoo ta'e obboleessan keenya gorsisaa ikkisiisaa yoo sin dhageenne tan akkam gootre. Waraanni keessan jalqaba mootummaan yeroo waamicha godhee kaane galanii ture hidhannoo hiikkatanii yeroo sana qabsoo ilaalcha sanatti ni amanta ture moo qabsoo hidhannoo kanatti amanta tureeti jalqaba. Qabsoo karaa nagayaa addi bilisummaa Oromootu guutuutti qabsoo karaa nagaatti amanee gala. Hayyoonni Oromoo karaa nagaatti amananii galan. Inni kun Gollichi karaa nagaatti amanaa inni kunuyyuu tooftuun kalee ittiin waraan biraatti najjiti yakkan sana. Karaa nagaatti yoo amane yakka maal qaba? Karaa nagaa kadhaabni isa maneetti amanuutu cubbu moo karaa nagaa kadhaabii isa mansuuf didanii balee buutuu qajeelaadha. Abaluu kaleessayyuu qabsoo karaa nagaatti amana. Tooftaadhaas yaabii kuteenu keessatti hambisee fi jechoonni akkasii dadarbatamaa zoonii keessatti ture. Haa ta'uuti inni kun qabsoo karaa nagaatti yoo amanan rakkoo maal? Dhaabattu karaa nagaatti amana. Tarii akkati dhiistee hin galle gara uummataatti hin makamne dhiibbaan sirratti godhameera yeroo san bosonaa. Ani guyyaa dhaabni addi bilisummaa Oromoo gara qabsoo karaa nagaa biyyatti galeeyyuu zoonii kibbaa keessatti hidhama dhaabbii ta'ee jira. Waggaa 3 guutuu hidhama dhaabbii ture. Miidiyaa irratti yeroo dubbattu dhaga'ee beeka. Akka hoogganaa waraana kibbaa taatetti yeroo san akkamiin dubbachuu dandeesse? Atiyyoo amma kan qabamtee dirqisiifamtee roorrifamtee ittiin dubbatti jedhanii tuu filatuma dubbattee lubbuu kan kee bararuu filat. Doorsifamee roorrifamee miidiyaa irreeffannaa dubbisiisu dirqisiisanii ani hidhama dhaabbii. Takkayyuu nagaan hin oolle takka sammuu nagaa hin jiraanne nama halkan guddaa yoom du'aa boru du'aa ibsaan akkas gidduutti as ga'e. Kan uummanni beeka uummati naannoo beeka guyyaa rasaa kanan dhukaasan naadhanillee jira. Gollichi kana booda kallattiin qabsoosaa maal ta'a? Maal goota kana booda?
wanti aanatti namaatti amma kana booda nan godhi jedhu waan jiru natti hin fakkaatu. Jechuun kaleessa gooneerra hojjanneerra utubaan hadi dhiiban qaba hadi dhiisan qaba jedhee Oromoon ammanini akka namaatti akkuma uummanni Oromoo tokko jiraatutti jiraachuun barbaadaa jiru. Sagalee Gollicha Dheengeetii kadhageessanii dabalataan kora waraanni bilisummaa Oromoo dhiyeenya magaalaa Gimbiitti godhadhe jedhee akka quba hin qabnee fi waliigaltee hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo finciltoota Tigraay waliin qabsaa'uuf tolfatan akka ittiin amannee fi sirrii hin taane Gollicha Dheengee BBC'tti himeera. Himannaa Gollicha Dheengee kanarratti ajajaa itti aanaa waraana bilisummaa Oromoo fi ajajaa zoonii Kibbaa Gammachuu Abbooyyeerraa deebii argachuuf yaaliin goone hin milkoofne. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo ibsa dhimmicha irratti kaleessa baaseen Gollicha Dheengee sababa rakkoo fayyaatiin hooggansarra akka hin turre ibse rakkoo fayyaa isa mudatetti dhimma bahuun mootummaan ololaaf itti fayyadama.